isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu nagaa keessanii? Kun Gizuu Tiyuub. Akkuma beekamu Gizuun Tiyuub dhangaalee jireenya afuuraa keenyaa fi fooniif barbaachisan yeroo garaa garaatti isiniif qopheessaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Guyyaa har'aatiif immoo qophii nuyi qabannee isiniif dhiyaanne gorsa bareedaa faayidaa guddaas of keessaa qabudha. Hanga xumura qophii keenyaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Gidduutti garuu namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Yaa ilmaan koo gorsa abbootaa dhaga'aa, akka hubattanittis yaadaan duukaa bu'aatti dhaggeeffadhaa. Solomoon ogeessichi akka kana jechuun barbaachisummaa gorsaa haala gaariitiin nu barsiiseera. Gorsa gaarii. Yeroo hojjechuu qabdutti yoo hin hojjenne, yeroo kolfuu qabdutti akka boossu hin dagatin. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 144 lakkoofsa 4 irratti Daawit akka kana jechuun ni dubbata. Namni akka qilleensa shuffu jedhuuti, barri jireenya isaas akka gaaddiddu darbuuti jedha. Eeyyee dhugaadhas. Kanaaf har'a humna guddaa qabda, dandeettii cimaas qabda, yeroo bareedaas qabda. Qabeenya guddaa har'a qabdu kana akka gaariitti fayyadami. Hojii gaarii kamiyyuu hojjechuuf haala mijataa teessee hin eeggatiin. Wanta gaarii ta'e hojjechuuf mul'ata kee boriifis si qopheessan barbaadu irratti qofa xiyyeeffadhu. Kunis gaarummaan ati har'a hojjettu hundinuu borii keef galaa waan si ta'uufi. Nama gaarii yaaduu fi gaarii hojjetu yoo taate, yoomiyyuu namatu si dhaba malee ati nama hin dhabdu. Hin dagatiin jireenya mataa kee gaggeeffachuu hin dandeenye jireenya nama biraatiin gaggeeffamaa akka jiraattu hubadhu. Maaliif sitti fakkaata? Spookiyoon yookiis Daawitiin konkolaataa inni duuba argisiisu xiqqaatee inni fuuldura agarsiisu immoo guddaa kan ta'eef, isa dudduubaa irra inni fuulduraa guddaa waan caaluufidha. Dhaggeeffadhu. Atis boriin kee har'aaf kaleessa kee caalaa guddaa waan ta'eef kaleessa kee xiqqoo xiqqoo yaadachaa borii kee garuu fageessi ilaali. Kufuu kee caalaa shakkuu keetu abjuu kee borii dukkaneessa. Kanaaf abdii horadhu, ka'i adeemsa keessitti fufi. Amma hin dhaabbannetti tirachaa adeemaa jirta taanaan na amani, iddoo yaaddi inuma geessa. Kanaaf dhaabbachuu irra tirachuun guddaa jaala. Xiyya gaafa darbatan akka inni fagoo deemuuf sirriitti duubatti harkisaniitu gadi gadhiisu. Atis akkuma kana haalli keessa jirtu gaafa duubatti si harkisu fageessee fuulduratti si darbachuuf waan ta'eef jabaadhu. Kaayyoo kee irrattis xiyyeeffadhu. Obboleessa ko, atis yaa obboleettii ko, jireenyi guyyaa 3dha. Isaanis kaleessa, har'aa fi bori.
Kanaaf kaleessa keerraa baradhu. Har'a kee immoo jiraadhu. Borii keef karoorfadhu. Abrahaam Lincoln maal jedhe ree? Kaayyoo keetti cichi. Har'a hin milkoofne jechuun bori milkoofne jechuu miti. Har'a yoo hin taane bor ni ta'a. Har'a yoo hin mijanne bor ni mijata. Har'a yoo mo'amte bor ni mo'atta. Har'a waan barbaaddu yoo dhabde bor ni argatta. Bor guyyaa birooti. Waan inni qabatee si dhufus hin beektu. Eeyyeen dhugaadha hin beektu. Bor guyyaa biraati akkasumas guyyaa addaati. Waanuma tokkotti illee lubbuu kee hin dhiphisiin. Akka si argatuuf kan si barreeffame si hin dhabu. Akka si darbuudhaaf kan siif barreeffame immoo si hin argatu. Gorsi kun guddaa akka isin fayyadu homaa shakkii hin qabu. Ergaawwan kana fakkaatan yeroo yerootti akka isin bira gahu yoo barbaaddan chaanaalii kana subscribe, like fi share gochuun hin dagatinaa. Eebbifamaa.